Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtu hordoftoonni keenya hundinuu nuti nagaa jirra alhamdulillah bakka jirtanii nageenya rabbi isinirratti haa bu'u nuti nagaa jirra. Har'a waan haara tokko isinii qabadheen dhufee jira san osoo isinitti himin dura isin YouTube kana share godhaa like godhaa subscribe godhaa mallattoo bilbilaa immoo gadhuugaa akka viidiyoon yeroo yeroodhaan isin bira gahu. Guddisaa wanti kun channel kun keessanii kun dirqama keessanii asmaan wanti an qabadhee dhufee mokoroonii like phone hojiin akkamitti akka hojjannu goomana illee qaba killee illee qaba mokorooniin ani fayyadamu isa kana mokoroonii dura irra kaayee danfiseera bishaan maafsoo qiddaan danfisee itti aansee kaasee argitan foonii kun foon kattafeeti lafeellee xiqqoo qaba asitti immoo qullubbiidha kun shunkurtii kun timaatima asitti immoo irdiidha kuni kororimaa kun immoo sooqiddaa kun asin makallashaadha kun daakuu qullubbiiti kunis qunda barbarreedha kun illee daakuu zinjibilaati asitti immoo kaagartan goomana adiidha kun immoo killeedha asitti qaariyaadha ammoo kanniin eega qopheessinee booda maal goona shunkurtii fi timaatima keenya kattafnee qopheessinee karaa hojii isaatti deebinaa jechuudha. Kuno shunkurtii kiyyaa amma distiin naqee jira maal goona amma istoofii itti bannaa shunkurtii kana qulaallaan jechuu aga shunkurtiin haa'u hayya amma distiin oqee jira shunkurtiin keenya oqee jira beeka akkana kattafe eega kana goone booddee maal goona zayita itti goonaa jechuudha zayita duratti isinitti hin garsiisne eega zayita itti goone booddee xiqqoo shunkurtiif zayitni walaa fudhatu okay kuna akkuma agarta wal fudhatee jira amma san irra maal goona irdii itti goona samboda kororimaa itti goona makallashaadha asitti sooqidda aga foon kana aga daqiiqaa 5 kanatti takattafsiisnaa waliin bishaan hin fayyadamtanii eega isa kana fayyadamne booda maal goona qullubbii dura daayine san itti naqna achumaanu maalitti goona goomanicha sanis itti goona aga goomana foon ol fudhatu maal goona killee dura qopheessisan itti goona asitti dhoofna
amma kana daqiiqaa 5 fa kana waliin tursiisee daqiiqaa 5 hojii tursiistu san booda immoo killee kurisan tiree dura dhahee itti goona. Oke, akkana kun akka argitan kana wanta hundaatti godhee xumuree jira. Dhandhammiisaa isiniif himaa. Ibiddallee jalaa dhaamsee jira. Oke, kun akkuma agartan mokorooniin hadhaan hojjedhee isiniif fide kana fakkaata waa hunda qaba. Bifti isaallee bifa ajaa'ibaati. Kun akkuma ilaaltan baala kana immoo laayika fuura isaa baay'ee jaaladha. Foon wajjin baay'ee namatti tola. Saniif yeroo hedduu yoo foon hojjedhu isa biraan dhabu. Mee bismillaahi dhandhammiisaa isiniif himaa. Bismillah. واو ما شاء الله تبارك الله باينا متولا عليك ندبلت وجدا نسيني مم ملكي سني وجد ابا اسن غمچي سارا غمدني باي ما هذا حال سلبنا وانتو تددوا دبلتني وجدتني يوتيوب كان مو والبرام غها غديسا نججبيسا حملنو كنا يا دلي سري بريسا غافيليو قباتن ايهسا سنين جنا nyaata kan hojjettanii jaalattanii akkana barista abdiin qaba haga waan biraati wal deebinu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.